Oromoo saba bal'aa akka isin nuyi fattaniin beekna akka isin argitanii waan kanatti deddeebitan nuun jettaniin beekna garuu garaan nu dadhabe yaa jara kenna hin gubanne wanta arguudhaaf namatti hin tolle kan gaafa osoo nu ragee sammuu keenyaaf sirriin dhufne gocha hamaa gocha anuu yeroo ibsuudhaaf bakka natti hin tolle osoo irra darbuu barbaadu garuu dirqamee ibsuuf isiniif dhufe jechuudha. Maalinni yaa ummata keenya darara ummata keenya inum argina har'a sin argina kalee sin argina guyyaa hundaa boris arguuf deemna sana keessaa garuu kan akka malee onnee na tuqe akkuma suuraa seensa irratti argitan kanatti biyya Saa'udii keessatti ijoolleen keenya darara addaa isaan keessaa kan ilmoo ofii wajjin qabame argite haadha hojii ergee ilmoo odoo guddifatu ilmoo waliin qabame ilmoo afaan hin beekne kan cubbuu tokko hin qabne dararaa mani dhaasan simatu arguu caalaa maaltu nama guba yaa jara kenna osoo ilmoon teessan si wajjin hidhaa akkasii kana dhamdhamtee maaltu sitti dhaga'ama hin maraatta yaa ummata daa'ima xiqqoon akkasitti takkaa lamaa miti yaa jara kenna wallahi an suuraa asirratti baasuu hin barbaanne haamilee itti suuraa isinii fiduu wallaan dhabe daa'imman achi keessa teettee gaafa boottu arguu caalaa wanti na cinqu jiru isumaayyuu daa'ima haati bira hin jirre kan abbaan akkatti xuunxootti qabee xuunxoodhaan guddisu dararaa hamaa hangana ga'u kan argine mi akkamiin callifu yoo dubbannes akkasii waan hun jettan hin beekna ani baay'ee tokko natti dhagahame dhugaa rabbititti wallahi onnee kiyyarraa gadde daa'imman akkasitti cubbuu hin qabne yaa ummata mana rabbii keessa biyya rabbii keessa jiraata arabni tun akkasii saree taate laala biyya rabbii keessa jiraata ilmoo sabiyyii afaan hin beekne wajjin si dararuun kun wallahi islaamummaan kana qabdu islaamni islaama darar jettuu hin jirtu wallahi kun ummanni ummata badaa ummata haramaneedha ana isin hima arabni haramaneedha abbo wallahi waan rabbiin jedheen beekti malee waan rabbi jedheen hojiirra oolchitu takkallee takka hojiirra oolchitu hagan hojiirra oolchitu kana oolchitu maqaadhaaf ka'abaa rabbii jala jirti maqaadhaaf biyya arabaa san keessa jiraatti warri itti fayyadamu wallahi isaan caalaa noo islaamummaa tana amantii tana jechuudha amantiin islaamaa nama dararin jettu garuu isaan ka shabaaba qaban ka dargaggeessa qaban homaa miti yaa jiran daa'ima sabiyyii jara argeenna sanuuyyuu bakka ummata baay'ee keessatti akkamittiidhaan ani kana dhibee jedhe namni osoo xiqqoo bakka kophaatillee yoo badii qabaatte si kaa'e bareeda maal gabrummaa biyya teenya dubbannatuun gabrummaa caalte ummata keenya kana mi akkam godha kanammoo kan godhe mootummaa biyya alaatirra mootummaa biyya keenyatti osoo ummata maneedhaa jiru takkaan jalaa baase daa'imti saba Oromoo taate saba Itoophiyaa yoo taate dararamuu qabdu silaa mirgi namoomaatti dhaga'amuu qabu ummanni keenya osoo kana argu bira daraa jira ummanni keenya osoo kana argu wallahi ilma keeti warra achi keessa dararamaa jiru kun warri mootummaa kana gadi baatee harka dhooftuuf warra achi keessa dararamaa jirtu wallahi ilma keeti obboleessa keeti keessumaayyuu sima mataa kee meema fakkeenyaa furan obsa abdiisaa bilchiginnaadha har'a mana hidhaa san keessa jira maan baasnare kaleessa bilchiginnaa biyyaa ture bilchiginnaan har'a meemaa san baafne kanaaf rakkoon mootummaa kursii ofii barbaadu qofa gaafa jennu lafaa kaanitti miti gatii wajjin ani baay'ee tokko irratti dhaga'ame dhugaa rabbiitti daa'imman achi keessatti hidhamuun daa'imman achi keessatti dararamuun wallahi abbaan sun obsa qaba boo rabbiin obsa siifaa kennu wallahi silaana taate guyyaa adiin maraadha daa'ima tiyyoo jina hidhanii haadhi bira hin jirre argite xuunxoo afaanitti qabaataniin daa'ima tiyyoo ji oo'a bilchaasan keessa rafuun baay'ee tokko nama gaddisiise uummata keenya kana argu mana duwwayye yaa jira kenna isin hima wallahi rabbi su'uudii san isin fidin yoo eebbifamaa taate su'uudii rabbi isin fidu wallahi yoo rabbiin eebbifamaa si godhee kan dhalatu taate rabbi biyya Su'uudii san sin fidin yoo tasa ka'abaa rabbii bira deemtee argitee hajjuuf yookaan umraaf deemte achitti yoo waraqaa qabaatte achitti biddeen nummaan biyya Su'uudii sanii sii baatu biddeen dhiigan si haadha jedhu obbo sitti haaf obbo hiyyummaa kee keessa jiraadhu biyyatti dararan mootummaan si ajjeesu obbo maali biyya akkattummaatti garaa jabaate yaa jira kee nama biyya kana hin jirre mattaawaqaa takka malee jiraan argite mattaawaqaa UN nu kennitu baannee deemna malee namni nu gaafatu takka hin jiru waan xiqqaattee fi miti biyyi tuni rahmatatu wal adda abbo biyya Ameerikaatti abbo biyya guddatte biyya ilmi namaa koolatitti fiigee itti yaa'u
dararaan akkanaa hin jiru hoos qaban. Suudiin tun garuu akka waan addaa wayii qabdu argite. Namni dalagatuuf achi dhaqa malee waan biraatiif achi hin dhaqu. Kasi qabdu immoo rakkoo miti. Maasi dararte ani kana dhibee ilma namaa akkamitti akkatti yookaan dubartii buriisiti yookaan fooqirra si darbiti yookaan ani maal akka jedhu kuni rakkoon warra Suudiitii miti. Afaanumaan itti aaritiin haasaa malee rakkoo warruma kenna mootummaa kenna. Odoo imbaasiin Itoophiyaadha rakkataa ofii hidhamaa ofii kan guyyaarraa baafatu taate har'a rakkinni kun hunduuf. Yaa jara kenna wallahi isinitti himuu saalfanne. Namni mana dhaaseeni mallaqa on kafalleen bahuu jedhanii mee maal jettan isin kan? Warri guyyaarraa galaa jiru kun nu tola galan nutti fakkaate wallahi galeessa qaaman Suudiirraa naa bilbilee natti himan. Riyaala 3,000 riyaal 4,000 yoon qaban achi keessaan baatu jedhan. Kafalte riyaala 3,000 namni eessaa fida jedhan? Birrii 70,000 Itoophiyaa? Eessaa fida? Osoo san qabaate maal godhaa shortaan achitti isa qabdi harka kennatee hin galu? Rakkoo kana qabu keessa jira sabni kenna. Kana gaafa hundoo nu dubbanne nu ifattan isin. Osoo bilbila wanni hundi inni nu bira gaa. Hin saalfanne dubbachuus saalfanne callisuus saalfanne warra nutti bilbiluus saalfanna. Warra moo koomentii irratti waan hin jedhu akkamitti viidiyoo haasofna ga jedhu nu saalfachiisa yaa jara kenna. Namni karaa danda'uun sagalee olii ta'a. Iyyaa iyyisiisa uummata kan hidhaa keessaa yaasa yaaqiin callistanii rafina biddeena ho'aa teessanii ruusaa irra nyaattoon ilaaliin borrakkoon gusirra ga'a. Keessayyuu warri Suudi Arabiyaa jirtu. Rakkoo borsillee sirra geetu tana calliftee teettee ilaali. Iyyisiisi miidiyaa kana waliin gahee uummanni mootummaan akka achi keessaa isaan baafatu yaaqi. Rakkoo hamaa keessa jira sabni kenna. Daa'imman teenna dubartiin teenna dargaggeessi kenna. Dheengadda viidiyoo akkasitti gara nama nyaatu san finne namni takka waa kana san hin jenne. Viidiyoo san ka ilma ofii yaade, ka haadha ofii yaade, ka abbaa ofii yaade, ka jaartii ofii yaade achi keessatti bo'aa ture. Ka waggaa meeqa achi keessa jiru, ka dhukkubsate achi keessa jira. Har'a guroo daa'imman illee achi keessatti dararamaa jirti. Daa'imti afaan hin beekne ta cubbuu takka rabbi biraa hin qabne. Nama biratti cubbifamtuu taate. Addunyaan argitanii akkana. Warri Suudi Arabiyaa rabbii jedha. Waraqaa osoo hin qabaanne biyya san jiraachuu hin yaadina abboo ofirraa galaa hiyyummaa keessanitti. Abboo biyyi biraa baay'eetu jira deema ofirra. Biyyuma Suudii sanitti namnummaanuu aslan nama dalagatee taruuf hin arginan. Yoo maatii ofii ka jiraachisu achitti nama tarteef takka arginan. Birriin isaaniitu barakaan qabdu yaaqee bismillah yoo jenne itti tanaan sitti kennanii. Tanaan yookaan biraasi qabanii biraasi darban. Durriyyee seerkaa nyaatta achitti. Baay'ee rakkoodha wallahi ani uummata kenna waan jiru wallahi waa'ee uummata keenyaa kana bakka keessa kiyyaatu nama daa'ee jira waan ta'eef waan tokko yoo waan haasa'e illee hin beeku ani I don't know maal akka ta'e. Kana akkanumatti sinummaan akka furmaata rabbii qofa ta'uuf harri guyyaallee jumaadhaa du'aa kadhadhaa bakka waan goonuu hin qabnu ani fixadhee jira waan isin hin jedhu tokkollee hin qabu ani kana ajandaa godhadhee dhufuuf osoo hin taane giraan naga waanuma dubbadhu wallaahi afaan kiyyarraa isaan arguun ijaan daa'imman san argee akkasitti ho'a san keessatti isaan bilchaatan arguun ani jireenya irraa abdii kute dhugaa rabbiitti jabaadhaa yaa jara kenna.